amma wanti haarofni ka jiru akka ofiisa dadhanii warra kana qaamaan dubbistanii fi isin waan barbaanneeti already keessaa inni barreesse jedha. So akkuma already live irra dubbannee jenne votiin maa gaafa 29 ta'a. Votiin maa gaafa 29 kana kan ta'u saniin duratti ammanmantii hedduutu jira. Ammanmantii senator xalayaan barreessine argitanii jirtan ta'a. Xalayaa warra Tigree hojjetaaneetiin senator Van Halen kan Maryland jechuudha. Ka biilii kana ammanmantii offer godhee jedhu jechuudha. Ammanmantii maal jechuudha? Mee xiqqoof duuba deebisee isin barsiisee jedha waan deemaa jiru kana jechuudha. Na uffalcha as isin biraa I think obboroo ganama ana biraa sitti lafti galgala halkan qixxeedha. Garuu har'a guyyaan jimaata isin biratti waan ta'eef guyyaan qabnu jimaata fudhata qofa waan ta'eef waan fudhachuu qabnu amma fudhachuu qabna tarkaanfii jedhu barbaachiseetiin jechuudha. Biilichi darbaa subkomitee fuul komitee irratti kan jedhu shakkiin hin jiru amma bakka itti wal dhiibaa jirru bakka ammanmantii tokko jira. Fakkeenyaaf waa'ee sankshinii irratti jechuudha. Waa'ee accountability irratti jechuudha. Waa'ee including warra biyya alaa kana jirutti lola darbe kana irratti jechuudha. Akkuma isiniin jedhe gaaf duraa miidiyaa adda addaa irratti dubbadhee jedhee biiliin kun nama hopefully hagammaa kanatti already language isaa dubbistan jedhee abdiin qaba jechuudha. Guddaadhaa miti peejii gara 29ti kan sanatii kun jechuudha. Maybe gaaf tokko yookiin baruyyuu as sagantaa iftaan asitti qabna Austraaliyaatti qabna. Saniin durayyuu yeroo na hayyamee jedha akka malee busy ta'eetiin gadi taa'ee isiniif ibsuu hin dandeenye waliin dubbisneetiin waagachuu dandeenya jechuudha. At least understanding akka gaarii qabaatan jechuudha. Biiliin suni Itoophiyaa guutuudhaa fi in fact specifically lola dura ji'a 6 gaafatee jedha. Lolli Novembarii bara 2020 jalqabe achi dura ji'a 6 gaafatee jira. Akka beektan taate ji'a 5 Juunii keessatti ajjecha Hacaaluutiin walitti qabeetiin duguuga sanyii uummata Oromoo walitti ta'e jechuu hin dandeenya. Kanaafiyyuu hanga achi gaafatee jira jechuudha. Lammata immoo biiliin kun dalagaa hedduudhaan amma iyyuu as bahee mootummaan warri garii iyyuu kun wannuma kalee lafarraa dhufe fakkaatu danda'a miti. Xaarii hedduudhaan hirriba boo'icha hedduudhaan akka biiliin kun Itoophiyaa guutuuf ta'u kan ta'e xaarii hedduudhaan dhugaasnitti dubbadhee jedhee akka tasaa ta'ee karaarra jira akka malee biiziidha. Sa'aatiin keenyaaf keessan xiqqoo garagara natti ta'ee akkasumas immoo sagantaa adda addaa irratti waan hirmaachaa jirruuf naaf ta'uma dhabeetiin malee waa'ee biilii kanaarra silaa tokko laayinaan dubbisnee maaliif because languagein kun ka warroota Novembarii keessa kan jalqabaarra agartan yoo dubbistan because biiliin kun ka bahe Novembarii 4 waggaa dabre ka bahe ji'a 5 dura afaan gaafsan baheyyuu resolution ji'a sadaffaa keessa achi dura ji'a dura sadaffaa 11ffaa kar ji'a 7 bahee jechuudha. Language fudhatee North Itoophiyaa yookiin Tigree jechuu dhiisee Itoophiyaa guutuu ammatee dhufe jechuudha. Amma kun ammoo waa hedduu nu qofaa miti namoonni biraallee itti hirmaatanii jira Oromoonni dhiibbaa guddaadhaan akka biiliin kun Itoophiyaa guutuu hammatu akka Oromiyaa hammatu godhamee jira jechuudha. Waa'ee Tigraay qofaa otoo hin ta'in waa'ee biisan keessa ta'e guutuu hammatee jira. Kanaafuu akka namas jiru irratti ilaalee yoo jedhu akka namni baay'een gammachuu yookiin ammoo at least beekuu barbaadannatti mul'atee jira. Garuu manuma sirriirra ta'inneetumaan gaafa inni darbee harka dhahu gaafa inni kufe ammoo gadduu otoo hin ta'in hanga humna keessa isin jiru kana nu gargaaruu qabdan nu gargaaraa isiniin jedhaa jirra. Nu gargaaraa wanna barbaachisu xalayaadhaan xalayaan ammatti yeroon waan hin jirreef hadhaa fi wixata qofatu jira. Kanaafiyyuu ammalmantii jiru kanarratti nu gargaaraa guddaa isin jedha. Biilii tokkotu mee isin jedhee amma laal akkuma isin jedhe senatara South Dakotaatii fi senatara Rand ka jedhamee fi kun immoo Christopher Murphy kan magaalaa state Connecticut jiru sani jechuudha. Warroota kanneen lamaanii senatar Van Halen kan Maryland already amendment introduce godhe amendment kara kudha tokko introduce godhe jechuudha. Basically biilii kana gadi laaffiseetiin mootummaa Biden fi akka inni yeroo barbaachisetti qofa
godhuu danda'u si galee labsii akkasii kenneef jira ka jarri jedhaa jirtu biilii irra ka jiru guyyaa 30 keessatti jenoosaaydiin ta'e moo hin taane murtii kenni jedha. Guyyaa 90 ammoo tarkaaffii ati fudhatte mootummaan Baayiden ta'e mootummaan biraas ta'e guyyaa 90 paablikiidhaafis nuufillee qopheessii tarkaaffii fudhatamee jedha jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa kun amma akkuma yaadannu engadda Jawaariin faa gadhiisaniitiin haasaatu mariitu ta'aa jedhameetiin ture. Mariin kun ji'a afurfaa deemaa jira. Mariin kun hin taane duuti namarraa hin dhaabbanne droon hin dhaabbanne Walloo keessatti namni keenya sanyiin dugugamaa jira. Wallaga keessatti namni keenya jiraa gubataa jira. Gujii keessatti dhagahaatu hin jiru waan ta'aa jiru jechuudha. Maaltu dhaabate maaltu Oromoof ta'e. In fact akka mootummaa naannoo Oromiyaa irraa dhagahaa jirutti nama gaddisiisaa duula Oromoo balleessaaf wal ajjeesuu fi gaasuu kan qabne kan namni argaa hin jirre kan addunyaan dubbataa hin jirre duula akkanaatiif mootummaan qophaa'aa jira jechuudha. Duula akkana duguugaa sanyiif otoo qophaa'aa jiru mootummaan karaa nagaa kana dhiiseetiin asiin ibidda qabatee qawwee qabatee asiin ammoo waraqaa magadi baasanii humanitarian access gadhiisnaa jedhan that's very good baga gootanii waan godhamuu qabu jechuudha. Garuu isin ammoo warroota biyya alaa jirtan oofisa kana isteeta kanatti bilbilaa gaafadhaa. Isteeta kan lamaan kuwwan ammoo Oromoon Maryland fi Virginia jirtan Senator Van Hollen kan Maryland jechuudha. Warri kun demokraatiidha. By the way, so warroonni biiliin kan introduce ta'e itti gaafatamaa senataraati fi itti aanaan ranking member ka jedhamu Democratic Republican jechuudha. So biilii hedduu bareedaadha, opportunity guddaa qaba. Garuu biilii kana bishaan itti naqanii lallaafisanii mootummaa Ameerikaa waan biraa godhaa hin jiranii akka pirezidentiin Baayiden leveragii fudhateetiin gaafa itti tolu qofa sanctionii kan akka godhanii jedhan. Warri senator Menendez fi senator Rush ammoo ka jedhaa jirani lakki senator president Baayiden already gaaf dura ji'a 8 ji'a 7 dura wanna sanctionii baasee sanctionii sana gadhaa hojiirra hin oolchine. Kanaafiyyuu harka isaa micciirreetiin dirqamaan guyyaa 30 keessatti guyyaa 60 guyyaa 90 keessatti akka dirqama mootummaa dirqisiisu mootummaa Ameerikaa dirqisiisu akka garaagarummaa tokko asirratti dubbadhee jedhu biiliin kun Itoophiyaa qofa otoo hin ta'in pirezidaanti Baayiden mataa isaa dirqisiisuuf waan ta'eef kanaaf waraanni guddaan achirratti jira jechuudha. So kanaafiyyuu yoo bilbiltanii wanni isin gootan biilii vote for approval for Menendez Rush bill ka jedhu san jechuudha. Approval ida jechuun oppose Senator Rand's amendment. Senator Van Hollen ka akkuma isin jedhe ka Maryland, Senator Rand kun ammoo ka South Dakota jette. Oromoon South Dakota keessa jirtan faabrikaa adda addaa keessa ka dalagdan, mana adda addaa keessa hoteela adda addaa keessa ka dalagdan, bakka hojii keessanitti himaa, bakka maratti himaa, uummanni Tigrees ka jira. Uummanni Amaaraa just commenti godhe yoo darbee jedhe bakka lama jiran. Yes dhugaadha aarii mootummaa kanatti ni qabanii hiriira eeggadda bahanii jiran. Aariin sun waan ture ammaa miti qonquma qabanii. Garuu duguuggaa sanyii irratti mootummaan naannoo Amaaraa, mootummaan federaalaati, mootummaan Eertiraa warri kun sadiin himatamanii jiran. Kanaafiyyuu biiliin kun yoo darbee jedhee akka amma kokkooflan kanaa miti. Kara amantaa ortodoksii jalatti eegamanii dhokataniitiin waraana kana deeggaraa turan. Amantaa ortodoksii kanatti uummanni akka waraanni kun waraana eebbaa waraana waaqni ergi fakkeessaniitiin uummata kakaasaa waan turaniif biiliin kun jarallee waan miidhuuf gammachuu guddaatti hin qaban dhiibbaa guddaa godhaan jiran. Nuti ammoo akka Oromooti yeroo ammaa kana keessatti yeroo mootummaan Oromoo ta'e maaf gootanii ka jettanii namoota garii kiliir isin hin ta'ini. Mootummaan kun Oromoo waan dhiifama gaafatee Oromoo du'iinsa irraa dhaabee Oromoo beela Oromiyaa keessa jiraa jiru kan dhaqqabaa jiru hin agarre. Hin godhaa abjuudhaan hundi keenyayyuu jechuudha abjuudhaan ani hangam akka abjuudhaan gaafuma tokko nu bariiti gaafuma tokko du'iinsi Oromoo kanarraa dhaabatee mootummaa kana bira dhaabbannaa jennee abjuu godhaa ture jechuudha. Mootummaan kun is unlikely jijjiirama akkasii guddaa jennee hin yaadnu garuu jijjiirama dhufaa jiru marayyuu gaariidha baga godhanii godhuu qabdan because amma kaleessumti natti fakkaate ka humanitarian access gara naannoo Tigraayitti gadhiifamee jedhee. So already biiliin kun impact isaa already dalagee jira.
lubbuutti fide akkuma agartanii humanitarian access ka AU irratti dubbatee jira Presidenti African Union ka mootummaan baasii jedhee kun himartuu kun keessaan qofa ta'uun ta'in ummatatti gadi bahaa dubbadhaa waan jedhaniif dubbatanii jechuudha. Kanaafiyyuu already impact guddaa godhee jira. Kan haa ta'u malee levelii itti aanu kan biiliin jabaan kun darbuu qaba. Kana ammoo godhuuf ummanni Oromoo manuma teettanii tumaanii because wanni kun carra hinafaa hin kufina shakkii hin qabnu sin jedhee jira. Garuu akka gadi laaffisneefi laaffisu jechuun maalidha? Hunna President Biden itti kennanii Biden gaafa barbaade fuudha gaafa barbaade isa sun ammoo already rakkoo godhatee jira. Maal jettan Biden sanctionii already waraqaan baasee haga ji'a jahaan booda nam tokko Itoophiyaa keessatti sanctioning goone. Wanni Itoophiyaa Ameerikaan isii gootee hoo jiraatte agawaa cafa keessaa baasanii jedhan jechuudha. Agawaallee akka itti deebisuu hin dandeenyetti godhame jechuudha. Yes ummanni namni gariin nama hiyyeessatu miidhamaa jiran no. Du'iinsa ummata Oromoo kana keessatti hiyyaa isaaf qabeessan jiru. Abbootiin qabeenyaa ka Oromoo ta'anii Oromummaa qabanii duguugamanii jiran sigalee dubartoonni teenna reepitaatee jirti. Kanaafuu namni keenya kaleetu hin ta'in hadhallee mootummaan Oromiyaa akka inni akka leencaa akka bookkisaa jiru ummata shanee kana finna jedheetiin ummanni shanee hin jedhamu hin jiru yeroo kana keessatti ummata Oromoo kana lafarraa fixuudhaaf kadhaa jedhu. By the way, just kan isinitti himee jedhu that information mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaan federaalaa akkasumas even OLN fi warri kuwwan ka godhaa jiran imbaasii irraa update adda addaa ni qabna jechuudha. At least imbaasii otoo hin ta'in karaa State Departmentiitiin ni gadhageenya jechuudha. So gocha suukaneessaa Oromiyaa keessatti ta'aa jira. Ka addunyaan quba hin qabne ta'aa jira. Beelli akkasii rakkoo hedduutu Oromiyaa keessatti deemaa jira. Kanaafuu mootummaan kun akka nuti irraa dhaabbannu akka isaan dhiibbaa kana garbaanu barbaadde waan qabatamaa jedhee kana gadi Oromoof gadi mul'isuu qaba jechuudha. Afaan dammaa nuti Oromoodha jechuun miti. Otoo Oromoo taanee jennee otoo nuti iyyuu rakkatuma gariin fincaan Oromootiin dhalattee jettee kanaafiyyuu Oromummaan jiraa fi isa business gaafa gatiin Oromoo ol ka'ee Oromoodha gaafa gatiin Oromoo gadi bu'ee ammoo Oromoo jibbanii jedhan jechuudha. Akka pirezidaantii biyyattii kanneen hundi kanneen qabateetiin warra jibbiinsa Oromoo qabanii Oromoo gaafa anjaa qofatti fudhatanii jettan jechuudha. Kanaafiyyuu akka durii san yes biiliin kun of course focusii guddaa Tigraay hin qaba because Tigraay irratti genocide ta'e jennee nuti illee amannee jenna. Kanaafiyyuu yaa ilmaan Oromoo guyyaan hadha qabnu sa'aatii kanaan wanni isin dubbadhaa jiruuf hadhi jimaata ganamaa isin bira hadha guyyaa guutuu qabna wixata guyyaa guutuu qabna kana qofa jechuudha. Vote for Senator Menendez Rish bill ka jedhu oppose Senator Van Halen and Senator Rand's amendment ka jedhu. So kanuma isiniin jedha. Gara biraatiin ammoo warra Austraaliyaa jirtanii sanbata guddaa sagantaa guddaa qabna. Sagantaa waggaa dabre irratti illee dadabnuun biilii hadha dhufeeyyuu qara already qabadheen dhufee jira akka baanu akka bahu waan quba qabnuufiyyuu so kana hundi gadi caccabsineetiin qaamaan maal argannee biilii san keessa in fact warra Austraaliyaa jiraatan biilii san yoo dubbisuu baatan dubbisa bakka kamtu Oromoo ilaalaa bakka kamtu Oromoo ilaallee maaliif ummanni keenya iyyuu qofa otoo hin ta'in tarkaaffii adda addaa fudhachuu qaba. Austraaliyaan immoo akka biyya mataa isiitti amma MP keessa wajjin gaaf duraa walgeennee jirra kabraa wajjin dubbannee jirra hadha. Austraaliyaan biyya politikaa akkanatti leellistuu miti. Leellistuu miti garuu duubaan waa hedduu waanta godhuu dandeettu kanneen illee waan nan gumachiisa Oromoo community wajjin taanee garee community adda addaa wajjin taaneetiin kana illee ni dhiibna. So we are entering chapter haarawaa seenaa jirra. Chapter haarawaa kana keessatti rabbillee godhee gaafa Itoophiyaan warri Itoophiyaa bulchaa jiru warri Oromiyaa bulchaa jiru akkanatti irraa taamanii jedhan rabbi nu godhee as fidee wanna kana akkuma beektan waggaa lama hojjechuu hin dandeenya sanii ol illee xaarree jirra. Biiliin akkanaa kun because Oromoo jechuun danda'an Itoophiyaa jechuun specifically Oromoo target nuti godhee jedhe jechuudha. So biilii kanarratti as argamu guyyaa kana keessatti waliin mari'atu hedduun gammadee jedha. Yeroo dalagaan keenya mul'atu yeroo xaariin keenya mul'atu xaariin keenya harka 99 duubatti wanna jedha. So gaafii qabdanillee yaada qabdanillee qeeqa qabdanillee gaafsan koottaa yeroodhaan hin jedha. Waraqaan adreesiin security maal jedhamee adreesiin hin dubbatamne turre hadda galgala kanas adreesiin isaa flyer madurii isa irratti adreesiin isaa gadi bahee jira. Adreesii sanii irraa fudhadhaatiin sa'a 4tti koottaa isiniin jedha. Guyyaatti aan waan deemnuuf yeroo baay'ee hin qabnu kanumaan jedheetiin wanna biraa yeah, I mean,
fakkeenyaaf sekshinii kamirratti nootii kanuuf barreessan laalaa jira. Akka bita biliin kun maaf laaffisa ka jedhu. Anyway, pointiin guddaan isiniin jechuu barbaadeen jedhee ummanni keenya kan South Dakota jirtanii addoon hangam Oromoo kanatti ka state hagam akka jirtu hin beeknu warri Tigreera dalagutti jira state kaawwan illee foreign affairs ka jiru kan nimmarti website keenya irra jiru jechuudha. Foreign affairs irra jiru bilbilaan Senator Menendez Rish support Senator Van Halen of Maryland oppose amendment oppose gona wanti nu godhaa jirru ammoo simply dha. Sigalee Itoophiyaa jeequu fi uummata hiyyeessa kana already ka rakkoo fi hiyyummaaf dhukkubne daddaa jeeqee otoo hin ta'ini justiceen biyya san keessa dhufuu qaba. Accountability jiraachuu qaba. Mootummaan naannoo Amaaraa hadha Tigree dhiiseetiin Oromiyaatti gadee Oromiyaa duguugaa jira. Oromiyaa jiraa gubaa jira. Hadha addunyaan nama tokko Tigreerra gubanii ijaan argitee suukkanoofte jettee Oromoon meeqatu gubatee jira mana keessan daa'imaaf ijoolleen meeqatu gubatee jira jechuudha. Biyyeen Oromiyaa iyyitee dadhabdee jirti. Kanaafuu mootummaan naannoo Oromiyaa jibbiinsa nuti Oromiyaa irraa qabnu Oromoodhaaf du'aa jirra. Isin birallee dhaabbachuu fedhii qabna. Garuu karaa dabartaniitiin Oromoo duguugu sanyii ergamtoota ol qabuudhaan kaleellee as geettanii guyyaa irreeffattanii qabsoon maan Oromoo itti kafaleetiin fide deebistanii of duuba deebistanii jettanii nuti ammoo biyya kanarratti dalagaa waan rabbii gadi haga humna keenya waan irraa hafne hin qabnu. Kanaafiyyuu hanga du'iinti ilmaan Oromoo irraan dhaabbatinitti hanga hidhamiinsi hin dhaabbanitti haga uummanni keenya qarqaarsa hin argatinitti humanitarian aid ilalle jechuudha. Dubbachuu dhiisuu hin dandeenyu jechuudha. Gaafa kun dhaabbate ammoo waliin dalagna jechuudha. Komantii keenya nama baay'eetu komantii katabaa jirtaniin argee jira. Saffisaan akkasitti dubbisuu hin danda'u. Lafti nu biraa amma kara sa'aatii tokkootiif deemaa jira. Hedduu galatoomaa sagaleen kiyya kiliir na dhageettan jedhee abdiin qaba. Kaan ammoo yeroo na hayyamte jettee borullee dhufee hin dubbadhaa jechuudha. If 50-50 dha because boru sanbata guddaadha, sanbata xiqqaadha. Iftaan ammoo sagantaa kennaa gaafa kaan nutiyyuu hin deemaa jirra jechuudha. Gara biyya Awurooppaa kanatti deemaa jirra. Ameerikaa waliin deebineetiin marii kana gadi deebinee dubbanna jenna. Hopefully kanuma jedhee dhaabee jedha. Hedduu warri hamleenaa kennitanii uummata Awustiraaliyaa hedduu sin jaalladha. Warri atiitee qopheessee jedhee footoo hadha tureetiin maxxanseen jedhee hangam akkanaa mileenaa hortan rabbitu beekee jedha. Hedduu ulfaadha galatoomaan jedha. Afooshaa adda addaa kanaaf nu affeertanii marii adda addaa ka miidiyaa irratti dubbachuu hin dandeenye maaf kana godhaa jirra ka dhugaa waliin haasofne ka haasaa turree guyyaa 2-3 kana ka haasa'uuf deemnullee ammallee ka borullee kanneen hundaaniyyuu ammumaan galatoomaa galanni keessan bilisummaa haa ta'uun jedha. Warroota nama arrabsitan ammoo as keessatti akkasiin argee jedha pikchariin buusee irratti. Think warroonni guddaan sun PP dha. Alaabaa Oromoo kanneen uffattee sometimes PP dha. Jibbiisa qabdanii tuffiiduf shamaraaf qabdanii sunnaaf galee jedha. Garuu sanirraa waan xiqqeessu hin qabu. Anyway, maal gochuu dandeenya? Maal gochuu hin dandeenyu entertaining goona. Sometimes commentii cufa nama gochisiisee jira jechuudha. Yeroo sareen nama arrabsitee jettu. So, sariidhaniifillee iyyaa waltanii loomaan jechirtan isin jedha. Kanaaf nagaatti naa bula. Bye.